Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arraan tanaa Ramadaana guyyaa 15 mana obboleessa keenya Reedii Adamitti Ramadaana furree afeerraa bareedu obboleessa keenya Reedii Adamii fi haati manaa isaa Saayidaan nuuf godhan. Manni Reedii Adam jechuun mana isaa Zeenuu soomana guutuu qaariyaa irraa baafatee itti furaa ture jechuudha. Laki walumatti akka afeerraa bareedu nuuf godhaniif arraan tanaa namoota hedduutu asitti argama. Akkasuma obboleessa keenya Mubaarak Musammallee natti jira. Kopi ajaa'ibaa akka isin agartan kanatti asitti nuuf qopheessanii qophii keenya bareedu tapha bareedaa isaanii wajjin dabarsuuf deemnu kana muuxannoo fi mudannoo isaanii Ramadaana keessa mudannoolee isaan qaban akkasuma tapha garaagaraatii fi wantoota nama barsiisuu danda'an garaagaraa nuti asitti gaggeessuuf deemnu hanga dhumatti yoo nu hordoftan wantoota hedduu ittiin bu'aaraa irraa barachuu akka dandeessan abdii goona hanga dhumatti nu faana turan ammoo afeerraa teenya tan kabajaati. Egaan daawwattoota keenya akkuma birraan jalqaba irratti kaase manni kun kan reedii qofa osoo hin taane kan kootisi walumatti qariyaa osoo hin taane duraanuu antuunni qaalaa dhufee qabanaa baafataa yaas. Akkasii dubbii keenya irratti reediidhaaf yaada manaasaa guddaa galateeffachuu barbaanna. Fatrii akka ajaa'ibaatti nu hojjetanii nu fatarsiisanii jiru. Akkasumas miidiyaa kan keenyas immoo waamanii kabaja guddaa nutti horanii jiru. Gama biraatiin immoo keessummaan gurguddaan isaaniis kan isaan affeeran wajjiniin jiru jechuudha. Obboleessi keenya namni isin hedduun keessan beektan jechuudha. Akka gargaarsaatiin abbaa yatiimaa jechuudhaan kan beekamu. Obboleessi Siidunaa Mubaarak Musammaas nu wajjiniin jira. Sagantaa kanarratti nu wajjiniin argamuu isaatti guddaa galateeffannaa akkasumas obboleettiin kan keenya isin yoo ofii mitee bareedduudha natti fakkaata. Jecha zaspensa akka taanuudhaaf ayyee gamanumaan gama sagantaa keenyaatti dabarra. Maqaa ishiin beekoo jettirroo. Iruma baite mo wala Isaac. Ay Isaac ganama rabbi birra sa kaya mal gona. Birraan hadda waan bu'aa fudhatee waliin lollemti kaleessa garuu Aarati kaasa nuti qaba. ayyee haa ta'u naraarfadha. Egaa haati manaa reedii saadaan hedduu haa galatoomtu aftira ajaa'ibaa kana daleedii asitti nu afeeruu ishiitiidhaaf baay'ee galatoomuu qabdi asumaan ugaa dadhabbii ishiin akkanatti waan dila kana daleedii asin nu afeerte kana kophaa ishiiti moo reedii wajji dalage moo addaan barrame nu hima. Duraan durtee Ramadaana baranaa kana walakkaa takka irraa soomanna illeedha. Garuu baga Ramadaan ittiin gahee Ramadaan Kariim jalqaba irratti ittiin jechuu barbaanna. Galatooma ulfaadhaadha. Mee abbaan manaa du'aayii godhuudhaan haanuu eegalu. Egaan galatoomadha. Du'aayin abbaa qabdi jedhama akka amantiitti akka aadaa Oromootittis. Kanaaf hangaftoonni keenya bakka kanatti waan jiraniif isaan Qariyaan du'aayii kadhatee beekaa sila qariyaan jedhama. wannummaan qariyaa fudhatanii buumar waan akkana nama haa gargaaruufi. Waan hanga irraa nyaatte du'aayii godhuudhaan kafalle. Kana keessaa Ani dubbatanii immoo dubbii keenya irratti du'aayii orjinaala isaa kan jimmitti kadhatu nama beeku tas keessa jira. Gara Mubaarikitti dabarsee jira. Mubaariki du'aayii nuuf haa kadhatu. Amiin. Amin. Achi deebisee jiraan du'aayii qomuma kiyyan taa'ee kadhachuu jaalladha malee namaa kadhachuun kun hin ta'a. Hayyee gaarga jettanii. Isaaq Zeenuu anu. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Du'aayii isa jimmatti. Ya Rabbi mana nu kenni, ya Rabbi taqwa nu kenni, ya Rabbi ya Allah kana nyaatti itti immoo ya Rabbi gabuun olchini ya Rabbi. Waan nun iyyanne hunda isaa ya Rabbi nuuf haa guutu ya Rabbi ya Allah haadha manaa isaatiif immoo reediis akkasumas immoo nama waliin milkaa'ee biyya baqaa keessaa ba'ee jireenya bareedaa isaa jiraatu ya Rabbi nuuf haa godhu. Hunduma keenya biyya kana keessaa ba'ee immoo waggaa dhufu bakka tokkotti biyya bilisummaa qabdu keessatti nama wajjin soomu ya Rabbi nuuf haa godhu. Allahumma salli.
obboleessa keenya mubaarak tusammaa gaa hedduun keessan akka inni dhiyoon tanaatti quba qabdanii obboleessa keenya kanallee rabbiin nu haa fayyisu fayyaa isaatti duuba dhukkubni jira rabbi haa deebisuu fi awwoo fayyaa ajaa'iba rabbi ammatti itti haa nequ furmaata rabbi haa fiduu fi namni kun abbaa miskiinatii nama hedduu gargaaru rabbiin haa dirmatuu fi fayyaa isaa gartee duuba dhibdeen jira rabbi haa deebisuu fi obboleeyyan keenya hawalloo keessatti yeroo ammaa diinan akka malee miidhamaa jiranillee rabbiin haa dirmatuu fi rabbi nasrii soomana kanaan diina dura dhaabbatanii lolaa jiranii rabbiin ammumatti isaan kana nasrii rabbi haa fiduu fi waan isaan itti jiran hundaa'u rabbi haa moosisu haa miidhame rabbiin haa fayyisu haa shahiidee ta'e takkaahuu haa gartee nurraa wareegame rabbiin rahmata haa godhuu fi waan hundaa'u ramadaana kana keessa gartee rabbiin nasrii nuuf haa fidu Allahumma salli ala Muhammad. Tolega mee sagantaa keenya jalqabnee du'aayiidhaani abbaa manaa tirraa jalqabna abbaan manaa arabaa yoo naan jedhu baate. Abbaan manaa shakkii malee arabaa. Kakireeffate baate. Isa sirreeffa manaa godhin. Booda baqataan mana qabdee. Dale mee ramadaana keessa jirra jalqaba irratti ramadaan kariim nama jettuu yoo qabaatte jayiniti sammuu sagantaa keenya itti bufna. Hayyee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim Muslim addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu jedha dhuunfaadhaan jechuudhaaf hin danda'amu waan ta'eef hundi keessanuu Ramadan Karim isiniin jedheera. Tole galatoomee dura mee ati ramadaana meeqa biyya tana soomante? Amma aariitti nu galchuuf deemta. Ramadana gara 6 moo 5 yaadadhu garuu bara 2017 waggaa meeqa? Kudha torba dhufte? Kudha torba dhufe yaa. Okay, waluma jala dhufne bakka. Waggaa baay'ee soomne. Deesemmaa bira darbe kana. Tole bareedara mee ramadaana biyya tana akkuma waliin beeknu gaa'ee asitti vaayibiin ramadaana hanga sun ta'uun teemti waan nuti gaafachuu barbaadu biyyatti nu deebisiiti yaadannoo ta'e ijoollummaa haata biyyaa gaafa soomanaa turutti himee. Soomana keessa duraan yeroo ijoollummaa soomuu baay'ee barbaannaa fedhii guddaa qabna garuu azaanuudhaaf daqiiqaan 30 yoo afaa nyaanna galle. Maaliif mana keessaa nyaata nutti urgeessanii waan tokko gaafa isaan akkatti qopheessan fuunee saambusaa irra dhoofna. Beelofni daqiiqama 30 obsuu dadhabee beekan. Daqiiqaa 30 kunan taa'aa fudhee nyaata saambusaa mana waan akkasii nyaachuutu ture. Biyyatti sila hedduu namatti tola afterre biyya Oromaa kanatti ni ulfaata. Maa godhe inni saambusaa guddaa turte. Inni saambusaa fuutee daqiiqaa 30 dadhabuuti. Amma saambusaa jalaa fuudhaa jirtan. Jangan mampu deh Dino. Wah isi kolbite bimbe ko. Malah dongore fudu dor sama. Terjangkit. Harki waa bartenni. Ayo. Ya, apa kolbite? Ya, betul kasih. Agati amma gaafa duraanii soomana faa jennee manaa deemne waan ta'eef ala yaadne biyyee faa waan dubbanne by the way gaata yoo futee qabatee adda adda waan akkanaa gootee beektaa biyyatti. Ani insobu dhugama himaa gizee hundaayyuu teelee jenna ni nyaadha. Garuu mootu jalqaba maatiin nun dirqan. Ofuma kenna masjida minaaman ollee sheekni minaaman akka nu faarsuuf jenneet sooma ollee asrii kana minaaman kennee nyaanna. Bishaan faa dhoyinee faa dhoysinee beekna garuu bishaan gizee akkana hudduu annas mangiri. Ijoollummaatti beekaa kaadhama yeroo guddanna jettee. Amma miti. Amma zayina jechuudha waadati. Mudannoo baay'eetu jira gaara madaala keessa. Yaa muraasa jechuudha. Mudannoo ijoollummaa bareedina. Keessatti yeroo bultii 27 moo mana 20 wayii keessa Laylatul Qadriin hin dhufa jennaa hundi keenya bakkee dhaabbannee isa eegna maashoo fakkaata jennaan fa'aa bifti isaa maashoo fakkaata ifaa akkanarratti deema bakkee bullee beena yeroo hedduu waan akkanaa faas ni mudanne. Ani maaltu na mudata beektaa gisee Laylatul Qadrii kana sa'a dheeraa mana nama salaachisan halkan. Galgala sattaraayoo salaannee achi booda illee leeyilii itti salaataa turre. Gisee salaatan kana qalbii kee takka kadhattee gaafa salaattu miila kana nama ho'isaa booda. Gisee baay'ee dhugaa siniima. Sa'a dheeraa yoo dhaabadhu. Ana boofa ta'e uummata biraa ta'e hin beekan. Ijoollee akkiyyaatti wal bira dhaabannee suuta walii ho'ina miila.
Yetti galee luka nooyisisa. Akkasuma gajjannee hooqachuu hin dandeenyu. Dura walitti himnee miila walii hooyita. Galee. So waan akkasii fa'aa namuudha turture. Waan magaalaa guddaa taane waan hundaan damdamanna waan guddoodha. Tole Mubarak Musammaa nama ganti miidiyaa kanarraa amma qabnu nama hedduu takka aktiiva fi namoota garaagaraa gargaaruudhaan beekamta. Doontan immoo akka tokko wanti dhukkubee fi waan akkasiisantu dhagahamaa jira. So rabbi isaa fayyisu mee garanumaanu waan mudatan yoo uummatatti takkaa'uu hordoftoota Forex Entertainmentitti himuu barbaade namni hedduun rakkatee waan sanarraa waan gaggaafataa jiruuf namni hedduun waan san beekuu barbaada. Durame osoo gara Ramadaana bageetti dhingee jechuudha jalqabiiti waan san nuti tokko. Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleewwan keenya kan amantaa islaamaa akkasumas obboleewwan keenya kan amantaa garaagaraa keessattanuu akkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haga'u obboleewwan keenya ka Ramadaana 15 geessan hundumti keessan iyyuu alhamdulillah hundi keenya iyyuu abbaa carraatii kunoo rabbiin naannessee waggaadhaan nu ga'ee biyya namaa keessa ta'us Ramadaana qixxeeffanneerra rabbi immoo xumuraan nu haga'u jennee bakkuma jirrutti du'aa'ee kadhachuun gaariidha. Baga Ramadaana bultii 15tiin isin ga'ee baga waliin nu ga'ee jechuun barbaada. Baga walumaa nu geenye okay. Mee wanni dhukkubbiin sirra wanti waan sirra ture moo jechuun dhimmileen salaama waa'ee Ramadaanaati wanni irraa dubbachaa jiru niti garuu namni hedduu waan kana namni hedduu waan ta'e rakkataa jiruuf sababa ati namoota rakkatuu fi namni waan kanatti gaggaafata maal ta'ee waan jedhu namni hedduun amma by the way arraan tara Facebook fi waan garaagaraa irratti ilaalee namoota hedduu faatu nama hedduu TikTok fi Facebook social media irratti waa'ee kanaa irraa dubbachaa jira rabbi haa fayyisu akkana kana jedhanii waa'ee sanii maal ta'e jedhanii beekuudhaaf wantoota akkasiisanii xiqqoo fi barbaadeechuuf jaawaa fedhinnaa kete. Dhimma dhukkuba kootii ilaallatee galatooma nagaafachuu keessanii fi dhugaa ani akka uummanni akkas ta'u nan beeka. Durseetuma hin beeku hin jedhu fakkeessuudhaaf dhoksaan ture. Waan kana nan dhoksaa ture. Kana jaallatu hunda kan qalbii cabu gatiin beekuuf keessattuu dhukkuba turuudhaan wal qabate namni ni rifata. Akka sukkaaraati miti akka dhiibbaa dhiigaa yookiin waan biraati miti. Turuu jechuun qaama namaa keessatti tokkoffaa fi murteessaadha. Sana wal qabatee dubbachuun barbaanne ture akka carraa wayii akka qoosaatti gadi ba'ee san booda gaaffiin gara TikTok irratti uummata keenya walloo gargaarsisuudha bakka wal geenyee jirrutti bakka namni hedduun jirutti gaaffiin kun naa dhiyaannaan akka carraa achirratti dubbadhee egaa argana dhagaamte du'aayii dhaan nan dagatinaa bakkuma jirtanitti du'aayii naa kadhaa jedhee jennaan wal gahee eeyyee dhukkubni koo dhugaadha. Xiqqoo narra bubbulee jira. Waggoota lakkoofsee jira. Biyyuma baqaa kana keessatti han baree kan doktorri naan jedhee tiruu kee irratti wanni xiqqoo wayii biqiltee jirtidha. Haga yoona akkasuma san booda ji'a lamattis ji'a sadiittis maaliifi waa'ee turuu haga ta'anis waan an beekuuf jecha deddeebi'ee ilaalamaa ture. Amma garuu xiqqoosii akkamitti guddachuu danda'e xiqqoo tiruu kee irratti wanni kun guddatee jira jennaan na rifachiiftee kanattiin du'aa inaa godhaa uummataan jedhee ammas bakkuma jirtanutti obboleewwan keenya bakkuma jirtanutti ka amantii fedha keessa jirtan iyyuu du'aa'ii keessaniin nan dagatinaa isiniin jedhaa akkas fakkaata waan kuma kiyya. Rabbi isaa fayyisu dhibee ati nama dhibee nama hedduutiif rakkachaa turte atillee rabbiin waanuma ati uummataaf rakkachaa turte salaalee rabbiin isaa fayyisu jidduu kana ammoo waa'ee gargaarsa walloo akka ajaa'ibatti namoota irratti hirmaachiftee wanti godhaa turtee jira wanta nu wal qabate adeemsa isaa fi takkaa'u wanta xumurtamoo mooganaa waan hafee jira ammaan tana uummata walloo gargaarsisuudha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi dhimma uummata walloo kanaa akkuma beekamu uummanni walloo baruma baraan hoggaa ramadaanaa eeggatee akka uummata Filistiin Gaazaa achii dhageenya malee keenyaas jechuudha hoggaa ramadaanaatiin namni yaadatiin yaadata duubatti deebi'e jechuudha jecha kiyya kana dhaga'ee bara baraan ramadaana eeggateeti
tumama manni kun miidhama ajjeefama buqqifama garuu ummanni keenya immoo kan inni du'aa godhu achi dabarfatee moota Filistiin manni Filistiin mootummaa keenya tokko hundi keenya iyyuu garuu ta'us miidhama obbolaa keenya kana baay'een dhaga'amu ture. Amma gara miidiyaatiinis obboleessi keenya aslii akkasumas namoota hedduu waan kana irraa dubbachuu eegallee sana booda akkamitti uummata kana gargaarsuu qabna jennee walii galleetii gara miidiyaa tiktookiitiin akkaawuntii gara Ameerikaatti banamee jiru akkasumas akkaawuntii egeree kana kan namni beeku kan namni hedduun beeku waan ta'aniif akkaawuntoonni kun gara sanaan gargaarra. Akkasumas giftaloonni tokko tokko ka leenca Ramadaanas nu gumaachan dhabamanu kan ijoolleedhaafis leenca bitanii deddeemanu ni jiraatu. Kana keessa kan leenca Ramadaanaa nuyi qophaa'e uummata wallootiif jennee ofitti murteessineetu. Namni amma qeeqa hedduu kaasa waa'ee leencaa irratti. Waa'ee leencaa irratti erguma Ramadaanni seenee asliinis manan balataa ansinan balata hundinuu leenca inuma nuu kennan akkasumaan jechuudha. Maaliif obbolaa keenya biyya baqaa keessa jirra. Hawaasa tajaajiluu jirra mindaa tokko malee waa hedduu ilaalaniiti waa hedduu nu ta'u. Nummoo waliigallee aslii makii nama tokko tokko waliin marii goone maaliif karaa sadiin gargaarsa kanan goone tokko karaa egereetiin karaa jara Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin lammaffaa karaa Dr. Obsaatiin karaa warra Ameerikaa jiranuuf Dr. Obsaan akkaawuntii wayii bananii jiru kaashaappii fi zelli karaa sanaan goone warra mogifti gumaacha Ramadaanaa nuuf fidu ummata walloote akka jara gumaacha maaliif hin goone jennee irratti marii goone itti milkoofne alhamdulillah itti milkoofne raammalleen dhaabannee ittuma fufa. Rakkoon ummata walloo kan akkasiin iyyineedhuma maallaqa gargaarsifnee dhiifne osoo hin taane baay'ee uummanni keenya hedduu socho'aa beektaa. Ammayyuu maallaqa hedduutu gara feesbuukiitiin gara baay'eetiin guuramee gara tiktookiitiin guuramee jira. Gahaa miti gargaarsi kun isa adda cituu miti. Maaliif rakkoo jiraatu isa adda citaa hin jirredha. Kanaaf yoo Rabbi jedhee gargaarsichi tuma fufa haga hospitaalli dhaqaatii Adaamaa keessatti ilaalaa isa jennu kana yoo Rabbi jedhe inshaallah yoo Rabbi nu jiraachise hoggaa kana hoggaa lamman kanas ta'u haga humna keenyaatiin bira dhaabannee hospitaala Adaamaa keessa jiru sana ka uummanni walloo yeroo rukutame Adaamaa utuu deemu du'u kana walloodhuma keessatti yoo Rabbi jedhe haga inni dhaabatutti sagalee keenya addaan hin kunnu jennee marii gochuu jira jaruma asliif wajjin waan akkasitti jirra. Baay'ee bareedaadha wanni isin godhaa jirtan amma namoonni baay'een karaa akkaawuntii normaalaan ittiin ergamu hin beekan ture namni harki irra guddaan kan harku beekee tiktook irratti giiftara kennamu kan argan tiktook irratti yeroo giiftarri kennamu cinaa takka tiktookaa fudhata cinaa tokko baaftan gargaarsa wallootiif jaamee maaliif tiktook irratti akkanatti kennamaa jaanii namoonni tokko tokko ni qeequ namoonni tokko tokko immoo waan karaa akkaawuntii normaalaa namoonni biraattis ergu jira ka tiktookaa kun immoo tirfiidha na fakkaata akka mataa kiyyatte akka yaada kiyyatte namoonni baay'een immoo waan kana qeeqaa jiraniif maal jechuu ni barbaadda? Ani akkan jechuu barbaadu waa qeequun inuma jira garuu xiqqoosii hayyoonni ustaazonni qeessonni waan kana irratti manuma amantaa keessatti yoo jabaatanii waan kana irratti hojjetin wanni kun uummata dhaaluuf deema. Maaltu naan jedhi wal cabsuu maalii kuni rakkoon qabu akkuma itti deemteni sitoo of kabachiisaa rakkoon qabu inni baratameera eessa jira garuu wanni adda ta'aa jiru akka keenyatti jedhee ani gaa akka biraatti deemeen argine waan ta'eef wanni xiqqoo na jabbisiisaa jiru yoo isaa kadha waan ta'e yoo hojjete bor ati gadi baatee waan sana achi fiduu qabda jennaan silaa akki ta'uu qabu waan amma yoo reediin hadha waan tokko waan gaarii wayii hojjete parsantiin ittiin hojjete gadaanaa yoo ta'e fooyyessitiin galatoomi reediin akka inni kaleessatti hojjete galateeffatamuu qaba garuu akka sanarra akkana wayyuu jedheenni yaada fidee ittiin uummata gargaarsa si galee ammoo hin ta'uu adaraa amaanaadha ustaazonni sheekonni qeessonni warreen mana amantaa hooggantanuu hin ta'uu kana nurraa dhaabsisa akka ta'u erga beekee ta'ee adalagu anaaf dubbataan jiru fakkeenyaaf alamma wallaahi wabillaahi anaaf dubbataan jiru warra bor dhaloota bor dhufanii bakka na bu'anu bakka si bu'anuuf an dubbataa jira akkamitti deemuu danda'u laata tarii obsa qabaatu moo
akkuma taphattoonni kubbaa miilaa yeroo taphatanii takka turanii dulloomamu maal jedhamu kubbaa kuwaasii maal caammaa fannisuu jedhan moo torbee dhufanitti caammaa amma nama hedduutu na waliin gargaarsee galee bari koreen qabaa dur yeroo gargaarsee galu gara miidiyaatiin osoo na biraa harcaanii badanii dhuman warrumti immoo jiru jedhamu darbee malee hin argitu kanaaf hawaasa keenya tarii an waan beeku erga waan beekne beekumsi kee beekumsi isaa beekumsi reedii beekumsi koo walitti dabalame waan guddoo fiduu danda'a waan ta'eef wal gaarreeffachuurra walitti duuluurra wal cabsuurra wal arrabsuurra akki kun gaarii miti jennee walitti himnee akka ta'u immoo fala lafa kaa'uu danda'u qabnaan dhaamsa kooti. Amma fakka gara giiftiitiin isa jedhamu irratti qeeqni kee maali nama danuudhaaf hin galle. Giiftii tiktookiin qixxee murata. Jara keenya nu yeroo ummata keenya gargaarsisuudhaan dhufnu walloon tokkoffaa ummanni harki caalaan gara tiktookii jira. Lammaffaa tiktookii keessa ni giddiin jiru giiftiidha. Sidii galee. Kanaaf dirqama waa sadii irratti xiyyeeffanna jenneetu walii galle. Tokko akkaawuntii egeree karaa raayyaa abbaa macaa yoo goone namni qeeqan irratti hin kaasu. Lama gara Ameerikaatiin gara Dr. Obsaatiin waldaa macaaf tulama kaashaapiif zeelii baname yoo goone namni qeeqan irratti hin kaasu. Dr. Obsaa immoo hin finnaani jenne achi hospitaala keessa taa'eeti nama osoo dhukkufataa qabu dhufee deeqaa lama sadii haasee deeme dhufee haasee ibsa nuu kennee jechuudha galatoomu. Gara waldaa macaa tulamaatiin akka inni warra Ameerikaa jira walitti qaban warri mu'eessa iyyuu jiran akka jirri ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa irratti egeree irratti galchan erga gooneen booda giiftiin kun hin hafinii funaanamte bari miiliyoona meeqa taate yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti ni foomsinaa gara hundaanii miiliyoona meeqa gurame giiftii jedhan kanaan osoo giiftii dhiibne namni kun giiftii yeroo kennu ammuma gadi seeneeti bari tu anaaf fi asliinii fi makii yeroo sana calluma inni teenye mee nama leencanuu kennu jenne kana jaala yoo funaannachuu dandeenya ofii keenya isuma nuu kennutu asliin of wareegee warri jedhan aga amata hadhaatti naan kennina amma maqaa kootii walloo kennaa ijana jabeessaa jedheeti makiin of wareegdee nuun kennina kana boodayyuu ummata wallooti kennaa jetteen ana akkasi naan kennina waan naa kennu qopheessitan ummata wallooti kennaa jennet waan jarri bitatanii bilbila keessaa qabanu tiktookii keessaa qabanu silaa namaa gumaachuu dhaqaa jiran irraa buuneet jarris haamileedhaan kennanii malee kan amma giiftii kenne kee dhumattee giiftiin kiyya jedhee doolaara 500 doolaara 1,000 irratti ergee waraqaan qaba mul'isuu danda'a amma jechuudha. Giiftarootuma namni beeku jechuudha. Wallaahi leeca afuruma maal kennite intala tokko Ameerikaa jirti. Keessaan fixadhe jette gumaata ramadaanan nama qooduu deemaa ture ummata walloo irra bu'ee isin akkasanii jettanii jennaan dhuguma hagan nama biraatti gumaachuu ummata wallootiif an gumaachee kennee jettee akkasitti kennitee kaatee maallaqa duuka ergite. Namoonni beekaa imaa jirra kaashaappiidhaan asiin zeeliidhaan asiin warri giiftii bitattanii keessaa qabdan immoo gumaacha namaa gumaachuu dhaqaartan ummata wallooti gumaachaa jennee warruma nuu kennuun achi kennaa jenne kuni alakka kootti badii tokko hin qabu inuma toleen jedhaan. Guddaa galatoome ibsa bal'aadha kanatti nuuf kennite ibsa kana hawaasni guutuun akka inni isaaf galetti baay'ee hin beekne sababni isaa namni waa hojjetu yeroo baay'ee akka aadaadhuma keenya ta'e waan ta'eef waan ati hojjette sana jajjabeessuurra waan sana kan caalu fidee bakka buusuurra waan ati hojjettu sanaan iyyee gadi beesikee qaba waan ta'eef ammoos immoo hundi keenya nama miidiyaa fayyadamnu waan ta'eef nama tokkoon birrii $100 naa ergi yoo jetteette hamma hidhee ammasii erguu dhiisuu danda'a namni tokko garuu gara giiftiitiin leenca tokko naa ergi yoo jetteetti hamma hidhee ammasii erguu danda'a. Wanti suni yeroo keessana madaa kee irratti buutee jirti waan taateef sanuma waan amma hidhee ammas dhaqqabutuyyuu bareedaadha taaktiknis ittiin fayyadamaa jirtan gama tiktookii kanaatiin gargaarsi godhaa jirtan baay'ee bu'aa qabeessa dhufee jira. Kanaaf yeroo amma ati dhukkubni kan kee dhagaamee jedhu uummanni hundi inni dhiiraa inni dhalaan gara sooshaal miidiyaa kanaan isan boo'ee du'aa isii
kadhatu sheekonni qeessonni du'aa isii kadhatu argina du'aadhuma imimmaan iyyeessaa ati rabbiif jettee goote kana akka inni sababa kanaaf si fayyisus gamanumaani abdii rabbirraa qabna jechuudha. Inni kan biraa mee gama biraatti haa dabarru annal tokko odeeffannoo kan kee haala biyyaa nan beeka. Wanti tokko mimmiiliqxee nageesseetti biyyatti akkati jeeqaadhaaf rabbaashisa jedhamu sana akkati taate nan beeka. Kan ammoo obboleettiin kan geettis ragaa baati waan ta'eef ana qofaa miti. Dubbii keenya irratti gaafa biyyaa bahu mattaawaqaa waraqaa eenyummaa lamaan biyyaa baheedhaan mubaaraka. Shiftaa ture. Akkasii mee haalli biyya jiruu fi waan tokko duubatti deebisiiti. Nu yaadachiisi mee akkati biyyaa baatee ramadaanni biyyaas immoo kunis immoo maal kan jedhu waan tokko akkati nurraa nu dubbattu. Bareeda ani sila biyya namaa keessatti of dhokseetiin gootummaadhaan biyyaa bahee warra nan beekneen ani gootummaadhaan biyyaa bahee jedhenne himataa ture erga ecitii kanani ummata kiyya dhiifama gaafadha jalqaba. Kanaan dura kanaan himaa ture maaliif biyyaa baate waliin jedha namuu yeroo biyya namaa keessatti wal argee gootummaadhaan biyyaa bahee jedheen himataa ture. Gootummaadhaan biyyaa bahee jedheen himataa ture. Garuu dubbiin hin taane egaa erga akkasitti aboo miidiyaan takka waa'ee biyyaa kana na gaafate hin jiru isinii na dafartan jedhu laata. Kain akan Isa dubbi kana bakka inni raafide gaafadhu. Akkamitti na gaafattan? Sisterii teetii leenaan bisnee bar. Sisteroo teetii itti beesaa. Ecitiin egaa Yoosoo beekaa isin akka tuqu. fagoodhaan dhufu isiin qiimina irraa qabdi. Biyyumatti. Bareeda. Erga jettanii egaa waa'ee biyyaatti yoo achi deebine kara biyyaatti yoo achi deebitan egaa danuudha kututni koo. Kututiisa amma maali jaartiin koo maal naan jetti mana keessa. Waraqaadha jennaan firmaa wayii ofirraa qabaannaan karaarraa arginaan fuudheen galaaman. Osoo dhuguma. Kunu amma mana keessa sireen jalli bakki Suudaanitti shaanxaa sadii maalan gubee dhufe. Kaasettii fa'i kanatti fudhattee biyyaa baateef kaasettii mataa baraa tokko. Inni qofaadha. Amma seenaan koo dheeraadha. Xalayaa maaliif fuutee malee diggaltu? Seenaan koo isa dubbatamee dhumu miti wal xaxaadha. Dokumentariin hojjedhan jedhee dokumentarichuma yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaatti hojjechuun kun oolu dokumentarichuma keessaa yoo fudhattan irra wayyaa garuu gabaabsee yeroo isin itti himu biyyatti dhuguma yeroo ijoollummaa jeeqaa wayiin ture. Nan rakkisa. Garuu mana keessas nan rakkisa. Rakkisuun koo garuu quraana dhaqii yeroo naan jedhani quraana dugda keessa kaadheetini bakka kubbaa kana dhaqaa. Bakka ijoollee bira deemaa tokko sigaa humnumaan abbaan koo rabbi rahmata isaaf godhu baay'ee gara diinii kanatti nu jajjabeessaa. Baradhaa wanni mana keessaa nu ajajamu waan si dhibu baradhaa qaraa barumsi biyya duniyaatiif isin fayyada qiraatiin biyyaa qiraatiif nu jedhu akkasitti kan nu guddanne namoonni naannoo olloonni obboleewwan hedduutu jiru waan kana kan beekan jechuudha. Akka carraa ta'e biyya keessatti rabbaashiidha kan inni jedhamee fi gaaf tokko iyyuu obboleessi kiyya tokko jira. Namaan maammeedhuma kana mana barumsaa keessatti barumsa barataa jirra na yaadadha. Gurbaa tokko jira harka bitaatiin nama waraana booksii kan harka bitaatiin nama waraana warri bitaa kun jabaadha. Amma akkasuma tokko enna yaa rabbi ijoolli kun gabaabaa wayiitu jira maal kun balaa namatu irratti kufeeyyuu na jalaa nabu maal akka dhiisaa ture. Gaaf tokko obboleessa kee naa fidiitii wallaansoo wal qabuu qabnaa jedhee maammeetti mannaa maammeen aboogaa jedhe foonati nyaattu adurree na nyaattu jedhe inni illee akka biraatti jedhe iyyuu adurree na nyaattu ka jedhe amma galtii ati biddiin nyaata gurbaa gabaabaa kana dadhabdee naan jenna akkasiin jedhe naa fidaan jedheen amma arata beeka jira miti gaa walitti ijoollee diruun kun hin jirti amma fidanii dhufanii baatanii dhufan inumaayyuu baatanii fidanii. Deeggartoonni dha? Buusaan jedheen. Buusaa jenna buusanii wallahi egaa tokkichuman dhahuun
ilkaan tokko irraa bu'e. Bakka waan na dhoof. Bakka ani aareera maaliif baatamee dhufee kana baatullee hin jiru kana deeggarullee hin jiru inni obboleessa kiyya jedhamu atamma dhiira ofiin jetta ata kana maqaa keenya nyaatte maal jedha onnee na ture galan abshirin jeen yeroo ati taakun maal kun gowwaa maambeedhaaf maal kun gowwaa kan irraa kan Dura dhiiraa miti siin jedhu. kan irraa kan isiin jedhee jedhe giroo kee ta'e kutee waadhaa cimaa maanguddumaa ollaadha maatiin jaraatiin maatiin amantaan keenya garaagaraa ta'u malee maatiin jaraatiin maatiin keenya tokkuma amma walitti deemanii akkasii gara goggoratu uumame mucaan xiqqaadha ani hidhamuu kooti ani siniif ani hidhamaa jedhan abbaan koo lakki baay'ee jaallatamu naannoo keessatti abbaan koo baay'ee hagan dubbadhu oli lakki kun qabu akkamitti sinisiif na jedhame nagaan buutee bakka uuma akkasii siinanii shiftaa jedhame malee wanni kan biraan jiru gabaabseen isa biyyaa kana asumatti yoo isin gabaabse malee isin fudhatee yaadnis deema anas yaadni na fudhatee deema. Ramadaana akkamitti biyyatti amma? Biyyatti ramadaanni akka bareeda ishqii qaba ramadaanni biyya keessaa ramadaanni dhufaa jira demnaan guyyaa sa'aatii lakkaanna garuu yeroo ramadaanni dhufee immoo bira ga'e yeroo ijoollee xiqqoofaa jirru tamriifaa borsaa kaatanii mana barumsaa dhaquu jira waa arraabuu jira eegaa bishaan yeroo daatanu kana lulluqqatu dhuguu jira fatamii cuu kana baay'isuu jira achi bishaan dhuguudha wama gara bishaan itti nama geessisu malee silaa nyaata egaa shururkaa malee hin argattu hin eegamta hin jirus. Ajiina buskutaa baay'aatu jira daqiiqaa osoo inni hin bilchaatin. Egaa inni sakandii muraasa faan bifneeyyi daqiiqaa itti isin nutti jabaateenna yeroo nu cabsinu jira ramadaana cabsiteettaa inni hiriyoota wal gaafannaqa meeqa soomteettaa wal qorataa kakadhu wal kakachiifnaa kakaa sana keessa baatiqa kakaa rabbi nan dhiisin jedhii kakadhu rabba akkana naa godhu jedhii kakadhu yeroo jedhame maal ibboo rabbi naaf dhiisu. Naannoo keessan arraba baasuun jira nama soomanni arraba gabbaati yaani arrabni yoo diimu. Jira soomaa jirtaa lamala soomaa jirtaa isaat yoo hidhiin faajiidhe jedhameti kakadhu nama kakachuufaan mala. Kakaan sodaatama naannoo keenyatti yaa. Hiriyoota saalfatee Kakaduu danda'e. Dhugaa wallaahi soomaan jira jedhee yoo inni bika jedhameti ijoollummaa wayii maayini sintura kaa fuudhamu jedhee kutee soomaan jiru yoo immoo dhaabatee lakkibboo jedhee qoratamee hidhii isaa agarsiisee ilkaan isaa laallee arraba isaa ilaalamee waan akkasii jira garuu ijoollummaa jala yeroo taraawwiidhaan sooxaa fudhannee dhaquu jira yeroo namni salaatu dhaabatee lama sadii yeroo salaanni kana yoo daariin maka ciifne dhumuu ennee yeroo salaatamee dhume kee foota kee dundala kaanne sama salaataa walii galuu jira egaa waa hedduudha ijoollummaan kamaan jedhu bareeda. Ramadaanni hedduu bareeda biyyaati. Kaatetni biyyaa biddoo qaqqaa. Kaasetta kana an abbaatti hin beeku waa'een kooti utuu an hin beekin tarii anatu warra kun warra dhufee mana keessa waliin bullu tarii rafiitii keessa naasaa ta'e namumatu hima ta'ee hin beeku. Dhugaadha yeroon biyyaa boo kaasettii gara 100 meeqaan fuudhee fe'e. Garuu mana kaasetaa qabu. Ijoolleen tarii shofeeronni hiriyoonni koo akkasumas warri biyya keessa waliin turre yeroo hin dhaga'u jedhee yaada baay'ee kolfos baay'ee duubatti deebi'u yaadatu. Mana kaasetaati manni koo. Amma shofeerota kanaan baay'ee walitti dhiyaannaa hiriyoota fidanii bakka yeroo kaasettiin haaraa ba'e nan dagatinaan jedhaa bitanii dhufu. Bari shofeeronni mana hoteelaa buluu dhiisaniiti bakka jiru na barbaachisu dhufanii na waliin bulu. Manuma godoon keessa ciisu keessa dhufanii konkolaataa dhaabanii ana rabbi tabbaa konkolaataa na godhe fidanii dhaabaniiti konkolaataa jala wal galanii waliin firaashii cidhiirra ciisu shofeeronni jechuudha. Yeroon biyyaa boollee haga Suudaanitti bilbila kallattiin naa bilbilaa turan. Jaalala namaan qabaa biyyumatti alhamdulillah. Amma kaasettii konkolaataa keessatti yeroo 2-3 yeroo dhaggeeffatanii kana hin dabbara fidaan jedhanii naa kennu namichi si fadhas nan bitasi kaasetta kana walitti qaba. Kaasettichi maali naan jeenaa malee gaa. Amma otoo walitti qabamu ijoollummaan isin jira bakka sababii kaasetta kana fira danuu faan horadhe. Amma namni gaa
energi fatas, indebisas, energi fatas, ingurguratas, inkafalas, inkafalchi mabas. Boda akatarate barumsarra shiruma ummata wayyaanee kan akkasumas waa'ee yuunivarsiitii Jimmaatti walitti dhufeenya qaba. Naannoo keenya keessa jeequmsa mana yuunivarsiitii Jimmaarraa ergama fudhateen jeequmsa mana barumsaa keenya keessa galchi jedhamee hiriira wayitoo waa hedduu dhaqanii yeroo biraati dheeraadhaan. Sababii sanaatiif barumsarraa hari'ame. Yeroo hari'amu keessa ijoollee hedduudhaan lolli leenkee gara yoo tokko tiitiin akkamitti ragaatti baatanii hariisiftuu nama ummataaf dubbatu maal jedhamee gareen wayii uumamee wal tumutee galame san boodaan harka keessaa fudhachuun qabee dalagaallee namaa biyyatti dalagatee jiraataa turedhaani hedduus maatiitti hirkadhee rakkifne ofuma kiyya dalagee jiraadha. Kaaseeta sana gaa eessattan dhiisee baare. Isa namni uffata fudhatee maal jedhu ani kaaseeta yeroo shaatti dhaqu yoo asirratti guute deemini gaafa deemuudhaaf kaatu bulchaa ganda keetiitiin gaafa mattaaqiyaa baafatu. Andagadhe bulchaa ganda kootii jiruu laata baagiddi. Wallahi waan ta'e hin dhagee yoo dhugaa ta'e rabbi rahmata godhu yoommoo kijibate hin barre. Akkasii Allahu akbar abbaa giddii bishuraa rabbi rahmata isaanii godhu nama gaariidha baay'ee. Amma isaanii mattaawu kanaa kennan jee dhaqee aaree dhagaan dhaqee jechuun beektamti egaa shabaabummaa kanaa reef jaappoonii waliin uffadha. Dhaqee abbaa giddii mattaawu kan barbaade jennaan maaliif jedhe tuma kana dubbatu jennaan biyyaa boofan jeen Allahu akbar jedhe kana ati moo jedhanii jee lama naa kenniif jedhe tokko mubaarak musammaa jedhe itti dhabarreessi tokko moduu waatti kenni yoo barbaade achi bee biraanuu jedhe aguuttatu. Tole gara kenna lamma sa fudhena ni sere tokko kiyya bichaatti kennani wallahi suma kuma lama fudhan jira amma garsiisu danda'an tokko duwwaana kennani tokko la dura kani maqaa qabu sanaa kennani jennaan suuraa lama itti kenne tokko suuraanas ta'an jee tokko si kenne deemi kenna lakkin jee bangidi lama kenni jee lama bide achumaan suuraa qabdaan jedhee kolfaadhuma deemi ati mujee akka dhaqee na jalaa bade jedhee akkas nutti hin deebine Sababa takkaati. yoo barbaade achi dhimmaa ta'ee biraanuu ta'ee jiraatu adeemu irraa maal abbaa Ati ganda qabgooti ganda dirarti jechuu barbaada. Ifu marraa Gurrumaa deemudha. mariidha jedhee meetaa tokko waadanuu jira beektaa wanni kun kan inni dhufeefi waadanuu jira al tokko barumsi cufame intala tokko qaxalee wayijjatti kan yaayaa bashir maxxansaa ture roomaana damee nuti hiriyaasiiti. Roomaana damee sana wajjin waliin baranne barcuma tokko irratti hin yaadadha barumsi yeroo cufame opiiniyoonni yeroo sana miseensummaadhaaf barattoota barsiisaa ture. Yeroo barumsi cufame ji'a lama boqonnaan hin jiru. Ji'a lamman sana miindaanuu kennaniitti waan nu barsiisaa turan waa'ee siyaasaa miseensa opiiniyoo qaxaanu. Miseensa opiiniyoon taanu dhugaa dhugaafattanii nu hidhuun malee isin dhugaa keenya fuutanii bakka hanga of miteete baay'ee falmisiiftii wal bira teenye akkas hollaadhasi falmina. Cimtuudha baay'ees. Cimtuudha baay'ee isiidha waliin miila tokkoon dhaabaa turre yeroo sanas. Garoo keessatti afaan loqoo dabalaatiin iyyee amaariffaan iyyee maaloo barumsa timirti beet minaamin jedhu kuni buqqee afaan oromootiin jalqaba barraa'ee taanee afaan waa hedduu dubbataa ture egaa humna keenya wal beekta waan kana kanaani kun rabbi siin guddisiin faanuun jaa ture galee Akkana. hubannoon qabu waan akkanarraa nam tokko namni hubannoon qabne immoo waan namaan jedha waa hedduutu darbe egaa sana wal qabateeyyi malee akka dhuunfaatti yookiin mandara jeeqnee maal jennee miti yoo ta'e illee galgalaa yeroo hirribni na dide gadi beetiin roondii jennaan jira halkan galee roondii immoo kan eegu bulchiinsa magaalaati bulchiinsa gandaa. Bulchiinsa gandaatu hidhattoota ajajee milishaanii adda mana reedii dhufee reedii taraan keetti feetu maallaqa kafalii nama gadi baasi yookiin eegi biyya jedhama biyya teega maal kan jara azzamna yeroo jimaa kana maal jennee kaane galgala madda baraa televiziiniin keenya jira gadi baaneeti dhagaa itti darbannee yeroo jara dhufan nu gama jirra achi immoo darbanne gaaf tokko gurbaa tokko. Kun lola nutti banameera dhukaas kun lola malee dhagaa miti kun fala qammee bile dhagaa darbinee dhokolla oma akkasiitiin gaamattaa qalamaanii aboo jedhanii dabaasati akkas mudannoon sun dheeraadha mudannoon. By the way, mattaawoqii allamen
Tokko keeti tokko kakaate taati bar. Ta'uu noolu kaasetta fuudhee. Kaate taati deemtu. Paaspoortii Kaasetta sana dhaga'iigaa. Kaasetta sana fuudhee biyya dhibba meeqa fuudhee biyya yeroo ba'u jedhu. Bari uffata kiyyannii seen biyyatti. Uffata akkam akkam. Shaantaatti yeroo naqee hin guutaa uffatan jalaa harkisee gatee kaasetta qachaa beeku. Kaasetta qofan fuudhee deeme. Bari galaa isiitiin dura Sudaan seenee waan ta'e haati kora biraa mata siidhaaf godhu barbaree kana haadholii beektu miti kaa. Qimamii qimamii kana hin argattu ta'a qajeelteetti barbaree kana biddeen kana maal gossanii maal jedhanii natti kennan. Kaan karaatti nyaadheen jechuudha. Kaasettii gaturra jedheen gataan qodaan gataan beeku. Uffata kiyya gataan beeku. Kasti Sudaanii keenye Sudaanii keessatti namni kaasettii tokko mubaarak irraan fudhanne jedhe ni kiyyibe. Nan qoode hundasaa. Sudaanitti qoodde fitte. Sudaanitti qoodde fitte yeroo keessummaa koo dhufa ishiidhaa wal beekan dhufanii keessummaa koo na gaafachuudhaaf gara gaan dhufte jechuu dhufannu yoo jarri qalbiin jaraa kaasetti hojiin deeme ati qalbiin kee dhufa deebi'aa fudhee fitte. Galaan isaa kaasetti. Kasi. Kaasetti Sudaanitti dhufte hunda. Sudaanitti nama hiree fixe malee. Nama hiree fixe bar Namatu kennaan sammuu jechuun yeroo dhufanii ay kaasettii kana jedhu beektaa qalbii jalaa caba. Jira kaasettiin kun jedhu ni beektaa jedhan kasa itti nam fuudheefaa jedha turtee biyya nama fuudha. Sagi dhaggeeffadhu malumatti. Akkasi. Hedduu bareedadha. Kaayiroo fide. Kaayiroo tokko illee fidde. Baguma Kaasetti teebbiin kaasettiin dalagu jiru. Sudaanii keessatti jirru baay'ee meeqa beektaa bara 2000 bara kumee kaba biyyaa baay'ee bari bara kumee jennaan hin jiru. Kan bulchiinsis maalis nama ajajee bara kumeedha uwwifamaa ture sana. So bakka bara kumee sana kan kabaja jechuun biyyaa bayan. Okay. Amata meeqa? Kumira baate. Amata meeqa? waggaa 26. Digdamii ja'a. Sudaan turte. Barkumee Itoophiyaati mi? Waggaa 16. Akkasi. Sudaan turte kaa. Sudaaniin ture maa biyya kanatti salphaadhaa waggaa 9 maal 2014 nas galee. Waggaa 12 Asirra ture. maa irri fidakatti waggaa 2012. Kudhaafur dhufte. Kudhaafur jalqaba. Gamaa fura citaa jechuun. Waggaa 10 takka jechuudha. Waggaa 4 jire. Asirra taa'e. Akkasi. Oh, masyaallah. Amatee dura achi turte. Ayyee ta Masriitti deebina. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafadhaa. Mee dura maqaan jedhutti. Maqaan kee Maqaan kiyya Madiinaan jedhama. Madiinaa. TikTok irratti Queen Madiin jedhama. Hiriyaa Saadaatiin. Akkasii. Masyaallah. Mee Ramadaan ni qaba. Ramadaanii alhamdulillah bareeda. Sagalee bareedduu sana soo qabdu maa jallutti. Tokko bitee jiit. Ayyee. Mee Ramadaan egaa 15 keenya ammaan tana. Ramadaan beekte yoo akkamitti dabarsaa turte? Ramadaana maashaallah akkuma gaariitti dabarsaa turre. Garaagarummaa Ramadaan biyya tanaatii fi Ramadaan biyyaa nutti hime. Garaagarummaan inni qabu kan biyya keenya halkan rafamaa bulamee ganama kaama guyyaan dheeraa waan ta'eef ni ulfaata Ramadaanni. Yeroo soomannu sa'aatiin dheeraa waan ta'eef biyya kanatti immoo irra guddaa halkan taa'amaa bulamee gara ganamaa kana faa rafamee zuurii fa'a itti kaa'ama. Saniifuu biyyarraa asitti irra gaariidha jedhee yaada. Ramadaanni. Ati mana madaam dalayne? Mana madaamitti illee akkasuma kaa manuma madaamiin dalagaa. Okay, mana madaamitti. Manuma madaamitti madaamonni. Hojiin hin baay'atu? Hojiin ni baay'ata garuu mana madaamitti illee madaamonni ganama ni rafu amma zuurii haga sa'aatii 6. Zuurii kana ni rafanii sana booda ka'u sana booda nullee waliin kaanii dalagaa dalagna. Waaw, hedduu bareedadha. Saniifi bareeda. Okay, gaariidha. Waan tokkitti gaafadha. Mubaarakaan nu gaafatu bareeda. Gaafadha. Iccitii kana hunda kan namni na baddalisiidha yaada. Wala waa'ee keessatti ta'e waa'ee maalii reemmataa keessa na dhufe. Reefu yaadadhee ani rafee waa haasa'ee hin beeku. Jaartiin koo ammaan dura raftee waa dubbatteedhaan jettee hin beektu waan ta'eef ishii dhumatu iccitii kana baasee. Salaamu alaikum. Salaala dubbatti. Waraabaa deeggartuu naa dabarsaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baay'eetu darba. Atu dubbannu obboleettii koo quxisuudha dabaloodha. Kanaaf isii wal irratti dhalanne isiin dhalattee waggaa lamatti dhaladhe. Isin galee isiin dhalattee
Oggala matan dala. Waan kana ammoo mormiti bar. Akkaan gafataati mormiti yeroo baay'ee. Isiin dhalattee ati dhalattee amma bitta dhaladeen. Yaadachiisi gaa. Eti argatti dhalattee oggala moo gasadi? Ready, Michael. Andaladhee kee ati dhalattee Oggala mana dhalattee dhaladee. obboleettii koo qotis fedhan jennee atamma. Ayyee hangaftii kabiraati hidhannuu jira. Isiin irratti dhalattee anaaf isii gidduu oggala sadii waan akkasii walirraa fagaannaa. Haa ta'u malee isinii baay'ee rakkiftuu fa'i turte gaariis turte. Isin galee akkuma abbaan filaa jedhan dheeraadhasii dheeraadhasii gabaabaadhasii furdaadhasii qal'aadhasii nama tokko ibsaaru maal jedhee keetu rakkiftuudhasii gaariidhasii dheeraadhasii gabaabaadhasii jedhe buletti kiyya galatoomtu guyyaa hadhaa raamadaana 15 akkasitti haala bareedaa ta'een haala ho'aa ta'een akkasitti nu qopheessitee buleewwan keenya kanallee asirratti argamanii jechuudhaaf baay'een gammadaa. Garuu waa'ee raamadaanaa biyya keessaa kana rakkoo dhabeettu dubartoonni fi dhiirri waliin arginu raamadaana keessa. Suma dhuguma. Jarri shamarraniis hiriyaa qabu waliin masgiida dhaqatu nu warri dhiiraatis hiriyaa qabna walumaan arginu jechuudha. Raamadaana keessa yaadadhu suma dhuguma. Yaadadhu maaliif jarris mana teessuu yoo teesses hiriyoota walii waan matteeftee waliin fatarti. Nus immoo hadha yoo mana isaakitti fatarree mana maatii isaakitti bormana reediiti biiziidha sheekaga sigalee yoo illee ramadaan laafifnellee akkuma sheekaati yeroo sana akkasii mee waan gaafachuu barbaadan Saadan nama akkam turte biyyatti gaafa biyyaa gaafa ijoollee nama akkam turte yemmuu diddee isheen dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hiriyoonnis anaafuu hiriyoota maaliif baay'ee nama walii galtii baay'ee hiriyoota hiriyoonni si biyya keessa jiran hojjettoota mootummaa ta'anii maal suma kaleessa dheengaddaa yoo dubbisaa turan jechuudha. Hiriyoonni si hedduu jaallatuni waan isiin taateef yookiin oolteef yookiin immoo rabbumatu jaalala namaa kenna ta'uun bala. Hiriyoonni si baay'ee jaallatuni mana keessaayyuu yeroo xiqqoo baatiin isiitti waa dubbatan hiriyoonni nufu. Wali afooti jedhaafi akkas maaltu badee maali kanan argaa dhugaa buletti gaariidhuma akkuma isin argitan kana waan gaafachuu barbaadan egaa isinumaan gaafadhaa malee ani. Ayyee galatoome saadaani mubaarik nama akkamii ture? Situ bareechee beeka nama hawaasarraa akka inni of ibserra immoo situyyuu beeka waan ta'eef mubaarik nama akkamii ture mee? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee hordoftoonni amantaa musliimaa hundumti keessanuu baga geessanii ramadaan kariim jechuun barbaada. Itti aansuun immoo isinis nu kabajanii aftira har'aa nu waliin argamu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuun mubeenii naanaaf obboleessa kan koo waan jaalladhu bakka abbaa koo buufadhee akka abbaa kootti ilaaludha. Bifaan illee abbaa koo fakkaata. Haalli isaallee akkasuma namni bakka abbaa kootii buufadhee akka abbaa kootitti ilaaludha. Akka haala amma jiruun ijoollummaa isaa ilaalchisee immoo nuti dabaloodha akkuma inni sila siin jedhee inni hangafa koo waggaa 2 akkas. Ani immoo isarratti hin dhaladhee garuu dabaloo waliin jaallatu jedhama miti. Akka sanatti guddanne. Baay'ee tokko waliin jaallattu jechuudha. Walitti inaafna. Baay'ee tokko wallaahi inaafuu jechuun maan jedhin siimaa haddii uffatayyuu wal fakkaataa uffanna. Wallaahi kijiba miti. Dhaggeeffadhaan ani gaadhalaadhaami.
jechuun hiriyoota hin qabu biyya sanatti dhaqeen dhaladheen biyya amma jirru kan maatii kan koo yeroo dhufan jalqabaan argatan jechuudha kan anaa ol jiran bakka biraatti dhalatanii jalqabaan dhalatee hiriyaa biraa hin qabnoomi numatu waliif hiriyaadha obbolaan kan koo maammeenis innis obbolaan nuti kan koo jechuudha waliin taphannaa gadi baanes manattis walumaan jirra yeroo isaa wajjiniin gadi baanus waan an uffadhe malee uffatu akka inni surree uffatu dirqama ana surree na uffisu turan inni surree uffatudha yoo kanan taane waan isin uffatte na uffadha jedha Suuraa kana jedhanii hin dhaga'e. Waan dubbachuudhaaf uffata bareedaa wayii biyya alaatii dhufee jedhani. Isaa qabananii wanti bakka ifaa ofirraa qaba maal jedhani. Waan hin beeku xiqqoon ture ishee xiqqoo turte. Akkamuma uffanni akkanaa siidhaa bitamee anaan gaaftee tolu hin jiru jennaan. Lakkii isiin dubara asii surree fi kootii binna jennaan didee. Homa isiidhaa bitamnaa bitamanii. Maatiin dhaqanii qabisii wayii. Garuu wantichi qabisiin itti fakkaatu qabisiin bakka osoo hin taane. akka jallaabiyaa jallaabiyaa adii jallaabiyaa yaani adii akkasii miti malee uffatuma mudawwara jechuudha. Akka dhiiraatti ta'us kunoo qabisii si bitamee ta'u tasgabbaa'e. Mumee dubbiin as qayyatin qamisii deeyyaadee. Qamisii miti wantichi. Anaan tokko fakkeessanii Fakkeeffamee hodhame. waraatti hodhama. Suuraan hin jirtu suuraan. Ammaan na dhibe ana waan an gaafadhe argachuu malee. Subhaana wa ta'ala wanta tambifte hin jiru kaa. Isiitu kanata beektee argitanii. Maali gaa'isa. Garuu wallahi hedduu tokko na jaallata. Bismillah daa'imummaarraa kaasee hedduu tokko na jaallata. Hedduu tokko dabaloodhas walii akkasitti wal caqacaqaas lubbuuma waliif hin qabnu beekta. Anis isa baay'ee tokko jaalladha. Innis baay'ee tokko na jaallata. Gaaf tokko Situmee beekaa? lakkii baay'ee walitti ilaala walitti dhiyaanna baay'ee. Walitti dhiyaanna argamu guddadhee obbaree. Dabeen laalaalaa jiru. Walitti dhiyaanna si baay'ee maatii keessaa iyyuu baay'ee walitti dhiyaanna erga guddanne. Qalayaa. Iccitii baasuu eegalaa moo? Subhaanallah. Qaleenyu bee qaleenyu hafaa. Qalayaa barsiisaa wayii maraniitti kenninaan waan dhiirri sitti kennu natti fidi amala dhiiraa natti beeka jedhaani. Duraan jetteen. Jedhaani gorsuun eegale bakka maaliif anis guddadheera isinis guddatteetti obbolaa keenya jiru obboleessa keenya tokko jira kan rukuttaadhaan beekame. Tumuu dhuma kaasa. Badii mucoo argamti kot tumu waan sana mormina. Ta'u jenna walii gallee yookiin banna mala kana yookiin mormina ofirraa jenna. Tumuun maali barbaachise wal gorsuutu jiru jenna suma lukuma. Masa wal gorsinu dhiironni rakkisuu eegalanii bakkeetti. Nan dhagaa bakkeetti. Amma yoo jedhe xalayaasti kennan dhaabattee ittiin naasenyi xalayaasti kennan natti fidiyaatu beekaa qoricha jaranye barsiisaa wayii xalayaatti kennan fiddee dhufte ila maramaa dhufa isaanitti fidde akkatti kan muyyuun qabu obbo barsiisaa namiti qollofee kenna maali kun jee barsiisaatti barsiisaan jiru akkamitti kaman jedheen maalan Osoo hin barreessi kanatti jedha. Goma xalayyuu hin beeku anna achirraan baradhee xalayaa nama barreessuu iyyuu. Xalayaa abbaan fedhe waan fedhe barreessisti kennee hin baniiniiti fidiiti natti kennee anatiyyuu banee waliin dubbisnee anis kan koositti agarsiisaa atis kan kennatti agarsiisaa. Akkasitti maal godha ammas hiriyaan isaa tokko jirti kan inni jaallatu eejumaan jechuudha. Eejumaan wal erguu kanaa biyyatti daa'imman. In ergaa isitti faa ergaa na ergata. Bakka inni nun amanee na ergataa minam jedheetiin anis yeroo natti kennan. Ani by the way intala sana fedhee toon taane yaani akka obboleettiin koo jechuudha. Inni nuna dhoksaan jiru jechuun malee dhaqiitii akkam jirta jedhii gaafa dhuun. Manaa galee. Dhaqiitii intalaan akkam jirta jedhiini.
fayyaa keetii jedhii gaafadhu hin jaani. Nageenya siinaa bara hin jaani. Kanuma wanti biraa jettee akkam jirta nagaadhaa siin jedhee waan jettini. Isiin immoo dabdaabbee fiddi. Dabdaabbeen dhufa astagfirullah. Ani satti kennaa inni waan barreessee natti kenna. Barreessiin kenna kaa. Deebisaan deebisaa dhiirri sun daarii kan kombo. Deebicha deebicha yoo waa kafaltan malee ni. Deebinani irraa kutu. Maal jedhee akka ni barreessu beeku. Amma mana gannan gaafadhaan ta'a. Mukee dur maal jettee barreessitaati garuu maaliif ijoollee yeroo sana har'a dabdaabbee natti kennan torbee tokkoof 10 tokkoof hin argu nan laalan gaarreeffatanii na laalan. Maal jettee barreessite? Beeku wallahi. Nagaadhi jedhani Ana beektaa. mubaarak jedha fakkaata. Isa. Taliyaa jaalala jedhe beektaa. Achirraan baradhee barii taliyaa jaalala barreessuu adiin. Taliyaa jaalala bareedduu koo maaloo gosa taliyaa jaalala ija kee kaa'uun jaan. Mucaa daa'imaa ammallee kichuu wallaahi billaahi. Mucaa daa'ima kichuu ammallee waa akkanaan binni ati barsiisummaa dhufte moo? Jaalala ijoollee barsiisuu dhufte. Suuraa billaa kaasarratti. Wallahi kun albeekoti. Tokkoon si nyaatti tokkoon na nyaatti. Akka itti himne isiin xalayaatti kenname natti fiddi. Xalayaan kee na bira dhufti lammaffaan. Na bira dhuftee jennaan. Obboleessi kee kanatti argette. Jecha kana sirraa dhageenyaan. Ana wayisi. Obboleettii kooti irraa naa fagaadhu. Ija keessa ilaalin jedhani. Warningii jabaatti kennama. Inna laalee jechuun wannis. Kadhiifa malee kaafatu bahee jira. Namicha ababaa fi onnee xiyyaa keessan baatee sitti ergee ati ablee Wallahi. Footoo baay'ee ta'e wallahi. Gaaffii isaatiif garuu ani immoo wanti tole qalbii namaa cabsuun jaalladhu. Gaaffii isaatiif deebii sirriitti deebisaafi. Akkam jirta nagaadhaa addeen jetti. Akkam jirta nagaadhaa itti rabbi nagaa si haa dhabsiisu hin jaalladhu. Isa xalayaan koo kun gaaraan qaxxaamuree qiree bu'ee bishaan ce'ee jettu rabbi bishaan si ceesse hin jaalladhu. Deebii kee hunda isaa argan si deebisee booda kan kana si barreessi ana mubaarak. Kana booda akkas suuraa armaan gadii. Qalbii irratti kaasee akkasitti irraa fagaatu lamuun deebi'an. Sabboota sabjektii barsiisaa sadii ishiin beekamti kudhan irraa duwwaa baafte. Laa qabxicheetti himne sanatti xiyyeeffanne an irrumaa fuutuudha bakka achumaan. Deeman kaatti. Ana obboleessi kee gaaffiin gaafadhe kan jedhaan. Maal jetti naan jetti siin. Gaaffii. Yoo na fuuchuu dandeessa. Akkamitti na fuuta. Jireenyi kee akkami. Kanaan dura warra qabda. Jireenya kee natti binnaan jedhe cuban bada. Sodaatti ka rakkoo qabdi nyaata. Waa wasitti namatti. Ay dhiiraa akkasii akkas. Ani immoo ni dhibee xalayaa harkaa fuudhee akkamitti hiikame dheesan isa qaba. Xalayaan akkatti maramtee akkatti yeroo hiiktuuf akkanatti kuttu jira. Egaa laa kan citu malee banamne jiru. Keessa galchanii waan kana. Xiyya kana godhanii lafaallee walqite ijoolleen kutti malee citiin jedha bakkeen bu'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya Ramadaana guyyaa 15 sababeeffachuun afeerraa obboleessa keenya Reedii Adamii fi haadha manaa isaa Saadaan nuuf godhanii mana isaaniitti dabarsaa jirru akka isin bohaarsaa wayis irraa hubachaa jirtan abdii qabna. Ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira nu faana tura karaa tokkollee hin deemina.